Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota faamilii hundi keessan akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii akka fayyaa qabdan addiin qaba bakka jirtu hundumtu fayyaa keessaa qabbisanii haa kennu isin jecha gara viidiyootti galla gara viidiyoon seeniin duratti beeksisa ta'uudhaan subscribe gochuun dagatinaa like godhaa isinitti tolee nama fayyadamu share godhaa hadha kan hojjennu waliin paastaa piizaa hojjannaa bishaan akkuma agartan kun hoddaffaa jira bidda kaadhee jira soogiddaa fi biccuu zayitii takka xabbatte godhee jira jechuudha. Nuti akkuma argitan bishaan nu dhufee jira amma paastaa itti buufanna jechuudha. Akkuma argitan kun paastaa itti buufannee jira haaluma kanaan haanuu bilchaatu. Amma kun akka biizaatti akka hojjennu wantoonni nu barbaachisan asitti shunkurtii firee tokko jechuudha. Paapirikaa kana kun akkana kukkutee qopheessee jira. Zukunii kan jedhamu afaan keenya maal akka jedhamu beeku kun isa kana kaarotiidha. Nacci shunkurtii wayim immoo toomii wayim immoo qullubbii adii kan jennu kun isa kana jechuudha. Kan inni nu barbaachisa. Kun akkuma argitan asitti xaasaa maxxashaa ibidda kaadhee jira jechuudha. Shunkurtii asitti buufnee diqqoo shunkurtii xabbasnee achiin jazariitti buufna jechuudha. Kun akkuma argitan itti buufadhee jira shunkurtii amma qullubbii adii itti buufadhee achiin kaarota itti buufadhaa jechuudha. Akkuma argitan kun qullubbii adii illee itti buufee jira. Akkuma argitan kaarotaa fi zukunii itti buufee jira jechuudha. Waliin gaanna kolbatti. Kunoo amma akkuma argitan kaarotaa fi shunkurtii zukunii hundumtuu walitti xabbafamee jira. Achirraa kaanee immoo salsaa wayii immoo cuunfaa timaatimaa itti buufannaa jechuudha. Hanga isin ga'u laaltanii isa waliin naannaa kolbatti. Aduma kanaan jechuudha. Kun akkuma argitan amma paapirikaa kana biqiltuu itti buufannaa jechuudha. Isa kanatti marqiidhaaf jechuudha. Amma kun akkanatti nu bilchaatee jira. Amma xiqqoo isii kororimaa bichuu isii itti godhannaa. Qimamoota qabdan keessaa waan mi'eessa jettanii yaaddan keessaa kun qimamii gosa sadiiti. Walitti tumamee xuqurat muudii, naccas muudii, xuqurat muudii dhiifama wajjin qimamii aynata sadiiti jedha. Asittis kemmoona jedhama afaan arabiffaatiin afaan keenyaan hin beeku anni isallee bicuutti godhannaa achiin kaanee waliin gaannaa jedha. Achiin immoo maajii kan jedhamu itti godhannaa kunoo isa kana jechuudha. Itti godhannee jira isa tokko. Kun amma dhuma isaarra geennee jira. Paapirikaa itti godhannee jira. Wayim immoo qaaree faranjii adii kan jedhamu sun irratti goonee kolbatti waliin naannaa jechuudha. Dhiifama wajjin duratti xuqurat muudii isiniin jedhee qondo barbarree kan jennu sanii wayim immoo filfila aswad kan arabiffaan jedhamu isa sanii akkana kolba waliin dhoofnee qadaannee dhiibnaa diqqoo siyaa qaariyaan nu bilchaatu jechuudha. Isa kanarratti yoo isin jala akkanatti furdate yaan diqqoo si bishaatti dabaladhaa. Bishaan bicuu xabbatti godhachuu dandeessanii jechuudha rakkoon qabu. Kunuuti amma haaluma agartaniin paastaa bishaan isaa keessaa jissee haaluma kanaan kunoo sahaanii oovanii galchu wayim furuunii galchu jechuudha. Haala kanaan qopheeffadhee jira. Akka bishaan keessaa buuseen isa kanatti gabbuusee jira. Amma qulleetii wayim immoo soosii duratti hojjannee san finnee gubbaratti buufnee waliin geenyaa jechuudha. Kun akkuma argitan soosii fidee itti buusee jira. Innis ho'aadha. Amma kolbatti waliin gahannaa achi deebinee diikooriidhaaf walitti deebina. Amma kunoo haaluma agartan kanaan kolbatti waliin gahee deebi'ee jira. Diikooriidhaaf kaasitti qopheeffadhe paapirikaa maduratti sanii ka gonnitti argitasa isa muriira. Paapirikaa diimaa fi magariisa jechuudha. Achitti immoo argitasu ispeenaatiidha. Inna asitti maatireellaa kan jedhamu isa kana kunoo kan biizaa jechuudha. Kanneen diikoorii godhannaa jechuudha. Kunoo amma akkuma isin argitanii diikooriitti baafadhee jira. Amma oovanii keenya galchine hanga bilchaatutti eeguu bichaadha jechuudha. Bilchaate isin agarsiisa hoo dhaqqabeef yoo danda'eef jechuudha. Yoo dandeenye illee asuma adda baanaa. Viidiyoo kana akkuma duratti isiniin jedhe laayik gochuun dagatina sabskiraayib godhaa faamilii ta'a. Holirraa waadanuu barachuu ni dandeenya jechuudha. Chaanaalli kun addisiidha. Nu jajjabeessaa isiniin jechaati.
haaluma kana gargar baana. Kunooti kana fakkaataa hagaa furumii keessaa immoo oovanii keessaa baafnee kan duratti isinitti himne dhiifama wajjin oovanii 200 irratti banachuu dandeessanii garuu akka haala oovanii keessaniitiin oovanii keessaa haayilii qabaannaan 250 godhuu dandeessan haayilii hin qabnu taanaan 200 godhuu dandeessan jechuudha. Kunoo kana fakkaataa irraa baasee jira. Kunoo akkanaa jechuudha. Piizaan keenya kan paastaa